Manneen hidhaa Veenzuweelaa Lasaabeenta, Raashiyaa keessatti Black Dolphin akkasumas Kooriyaa Kibbaatti kaampiin 22 argaman manneen hidhaa addunyaa balaafamaa guddaa qaban keessaa maqaan isaanii dursaan waamama. Manneen hidhaa kunneen immoo dubartoota yakkamtootaa rakkisoo qofaaf jedhamanii kan hojjetamanii fi to'achuu fi hoogganuu fi kan rakkisan gatii hojii isaanii kan itti argatan si'oolii lafa irraati. Irra caalaan isaanii si'oolii maal qabdii kan jechisanii fi gocha sukkanneessaa fi ajaa'ibaa kan jechisanidha. Nagaa fi fayyaa kan isiniif hawwinu maatiin chaanaalii keenya seenessa har'aa keenyaa keessatti manneen hidhaa dubartootaa balaafamaa guddaa addunyaarraa sadarkaa 1ffaa hanga 10ffaatti kennaman akkasumas dubartoonni baay'ee balaafamaa balballi itti cufamee jireenya dabarsaa jiran isin daawwachiisnaa turtii gaarii. Silaa garummaa mana hidhaa jiraachuu baatus manni hidhaa gaariin hin dhabamu. Mee yaadaan isin haa daawwachiisnu. Manneen hidhaa dubartootaa balaafamaa 10 keessaa seensa keenya irratti filanne keessaa 10ffaa irraa haa jalqabnu. Manni hidhaa addunyaa irratti balaafamaa guddaa 10ffaa irratti kan argannu ardii keenya ardii Afrikaa keessatti argama. Laga Abbayyaa waliin halkanii guyyaa kan waliin dubbii cimaa keessa kan jirtu biyyi Gibxi yookiin immoo Masirri mana hidhaa kana qabdi. Manni hidhaa kun maqaa Baanihaa jedhamu qaba. Keessumaa qulqullinaan wal qabatee hanqina guddaa qaba. Dubbiin balfaasaas darbee darbee yeroo meeshaan balfi itti kuufamu wayita argamu akka meeshaa qaniinitti ilaalamuuf dirqama ta'a. Mana hidhaa kana keessatti akkaataa sukkanneessaa ta'een kan itti qoratamanii fi yakkamtoonni hanga waa hin hojjenne amananitti reebamanii dararamaa cimaa keessaa dabarsu. Dubartiin Baanihaatti hidhamte tokko maatiin ishee akka ishee gaafatanii fi heeyyama argatte jechuun carraa lootarii injifachuu caalaa carraa qabdi jechuudha. Mana hidhaa kana keessatti hidhamtoonni jireenya si'oolii jiraachuu fi dirqamu. Falmitoonni mirgaa namummaa haala dubartoonni kunneen ittiin kunuunfaman ilaalchisee himannaa dhiyeessanis hangoonaa garuu qaama isaan dhaga'uu dhabanii turaniiru. Gara salgaffaatti uceenu mana hidhaa Chaawcheeloo Kaalifoorniyaatti argamu sadarkaa kanaa qabatee arganna. Handhuura Kaalifoorniyaatti kan argamu manni hidhaa kun hidhamtoota dubartootaa hedduu qabachuudhaan sadarkaa addunyaatti maqaan isaa kan eeramudha. Akkasumas hidhamtoonni 3,500 ol mana hidhaa kana keessatti akka argaman ibsameera. Lakkoofsi hidhamtoota dabaluu isaatiin caalaa hidhamtoonni yakka ciccimoo keessatti hirmaatan baay'inaan waan jiraniif yeroo hunda jeequmsi isaa hin dhabu. Teoriin jijjiirama tiraannaa Charles Darwin Survival of the Fittest jedhamu mul'ata ijoo mana hidhaa kanaati. Manni hidhaa kun eegdota ciccimoo kan qabu ta'us hidhamtoonni nagaan turuuf garuu nama tokko waliin osoo walitti hin bu'in taa'uu yookiin gara laafina malee humna guddaa qabatee loluu ta'utu filatama. Jeequmsii fi lolli dhabamee hin beeku. Yeroo yeroon miidhaan eegdota mana hidhaa kana irratti ga'us olaanaadha. Akkaataa qabiyyeen mirga namummaasaa yoo ta'es dimookiraasiinis ana caalaa hin beeku kan jettu Ameerikaarraa kan eegamu miti. Akka oduun ji'a bitootessaa darbee bahee agarsiisutti hidhamtoota mana hidhaa kana keessaa lubbuun hedduun isaanii ni darba. Duutii hidhamtoota kunneenis sababa ho'a olaanaatiin akka ta'e ibsamee jira. Yeroo hidhamtoonni kunneen du'anis ho'inni naannoo sanaa digirii 95 ol akka ta'e himama. Ho'inni isaa sadarkaa kanaan olaanaa ta'us falmitoonni mirga namummaa hidhamtoonni hedduun mana hidhaa keessatti itti cufamee akka turan saaxilaniiru. Dhugumattuu hidhamtoonni mana hidhaa kana keessatti jeequmsa guddaa qaban illee ho'aadha jedhamanii gadhiifamuu osoo hin taane balballi itti cufamee wal madeessaa fi lolaa oolu. Balaafamummaan hidhamtootaa haala kunuunsa mana hidhichaa fi haala qilleensa naannoo sanaa walitti daamee mana hidhaa kana lafarratti si'oolidha jechisiiseera. Kurnaffaarraa eegaluun manneen hidhaa addunyaa balaafamaa guddaa qaban ilaaluu itti fufneerra. Manni hidhaa 8ffaarra ka'ames gara ba'a fagootti nu geessa. Manni hidhaa kun kan garee shororkeessotaatiin beekamu Afgaanistaan keessatti argama. Maqaan isaa Poolee Charkii jedhama. Afgaanistaan yeroo baay'ee maqaa gaariin hin waamamtu. Waggoota muraasaan duratti gargaarsa maallaqaa dhaabbata gargaarsaa namummaa Thomson Reuters jedhamu irraa argameen qorannoo taasifameen Afgaanistaan addunyaa irratti bakka dubartootaa fi hamaa taatee dursaa jirti jedhameera. Gareen hidhataa Taalibaan biyyattii keessatti aangoo qabatee jiru duulaan mana miidhaginaa dubartootaa yeroo itti cufu ni yaadatama. Gareen kun bara 2020 aangoo erga qabateen booda dhiirri gara mana murtiitti dubartiin gara golaatti jecha jedhu hojiirra oolche. Qubee dubbisuun yoo danda'an gahaadhaa jechuun barnoota olaanoo akka hin baranne dhorkiira. Taalibaan dubartoonni barnoota akka hin baranne dhorkuu qofa osoo hin taane akka hin hojjennes daangeessee jira.
ragaan bara 2020 bahe akka mirkaneessutti bara sanatti Afgaanitti hojjechuu fi namoota mindeeffaman keessaa carraan dubartoonni argatan 25 qofa ture. Sirni dubartoonni Afgaanistaan fayyaa isaanii ittiin eeggatan hin jiru. Hordoffiin fayyaa biyyattii baay'ee dadhabaa waan ta'eef dubartoota biyyattii 1000 keessaa 70 kan ta'an yeroo ulfaa yookiin daa'umsaatti du'u. Dubartoota deeggarsa uumaatiin nagaan dahan keessaa illee daa'umsaan booda kan nyaatanii fi dhugan argatan baay'ee muraasadha. Ijoollee isaaniif illee nyaata madaalaa gahaa garaa isaanii guutuu argachuu fi itti ulfaata. Akka dubartii Afgaan tokkotti uffata ammayyaa'aan baheen nan bashannanaa qaama koo agarsiisan deemaan jechuun hin jiru. Dubartoonni uffata rifeensa mataa isaanii hanga qeensa miila isaaniitti uwwisu uffachuun dirqama. Yeroo seena kana cabsan firri isaanii dhiiraa fi maatiin isaanii mana hidhaatti ugguramu. Dubartoonni jireenya dalee jiraatan qormaan akkasii yoo isaan mudate warri yakkaan himataman jireenya akkamii akka jiraatan tilmaamuun salphaadha. Nyaanni mana hidhaa kana keessatti isaaniif dhiyaatu qulqullinni isaa gadi aanaa akkasumas hangi isaa xiqqaadha. Walumaa galatti manni hidhaa kunis qulqullina hin qabu. Maatii isaanii waliin haasa'uun akka qananiitti ilaalama. Gabaasaaleen tokko tokkos hedduun isaanii eegdota mana hidhichaa dhiiraatiin miidhaan koorniyaa kan irratti raawwatamus hedduu akka ta'an ni mul'isa. Kanneen 7 fi isaa olii fi kophaa isaanii kutaa dukkanaa keessatti kan itti cufamus jiru. Mana hidhaa kana keessatti kan du'an baay'eedha. 7 geenyeerra. Addunyaa kana irratti balaafamaa guddaa kan qabu jedhamee sadarkaa kana kan qabate keessumaa fiilmii gochaa yookiin akshin fiilmii hojjetamuun xiyyeeffannaa laphee hedduu keenyaa kan boojite Hindi keessatti argama. Manni hidhaa kun maqaan isaa Tihaar jedhamuun kan waamamu yoo ta'u hanga dandeettii hidhamtootaa qabachuu qabu ol harka 3 ol qaba. Guyyaa guyyaan hidhamtoota 17,000 gadi hin taane achitti argamu jedhameera. Akkuma Afgaanistaanis Hindiin biyyoota dubartootaa fi lafaa kana irratti si'oolii ta'an keessaa tokkodha. Yeroo ammaa gochi gudeeddii fi ajjecha dubartootaa gurnamaa duuchuu fi biyya keenya Itoophiyaa keessatti dhagahaa jirru kun biyya Hindiitti taatee guyyaa guyyaadhaan raawwatamutti waan ce'ee fakkaata. Ijoolleen umurii daa'imummaa isaaniitti gudeedamuun lubbuun isaanii ni darba yookiin miidhaan qaamaa olaanaa fi xiinsammuu cimaaf ni saaxilamu. Umurii quunnamtii saalaatiif kan gahan yoo ta'e illee eeyyama isaaniitiin alatti gareedhaan gudeedamaniiru jedhamee dhagahuun oduu guyyaa guyyaa ta'eera. Haalli jireenya dubartootaa manneen hidhaa Hindi keessatti argaman kana caalaa hammaataadha. Keessattuu hidhamtoonni mana hidhaa Tihaar jedhamu kana keessatti seenan osoo du'ee yeroon itti jedhaman ni jira. Hidhamtoonni guyyaa guyyaan aduu ho'aa cimaa keessatti akka dabarsan taasifama. Reebichii fi dararaan nyaataa guyyaa guyyaa isaaniitti jechuun ni danda'ama. Guyyaa guyyaan ulee reebichaa sirriitti qophaa'anii fi malawwan dararaa gosa adda addaa akka nyaata buffeetti dhiyaatu. Haala sukkanneessaa halkanii fi guyyaa diina isaaniif hin feenes ni dabarsu. Hidhamtoota ija hamaan ilaalanis meeshaa qara qabuun ajjeesuuf, summiidhaan galaafachuuf eegdota mana hidhichaa malaamaltummaan laaqamanii fi mijataadha. Maallaqni gara kiisa isaanii kan seenu yoo ta'e wanti gonkumaa dhorkaadha jedhamu balbala mana hidhichaa darbee ni seena. Sababii kanaanis lubbuun hidhamtootaa darbuu fi miidhamni qaamaa irra deddeebiin ni uumama. Dubartoonni loltuu fi jeequmsa uuman dhiirota kan tuffachiisan maqaa mana hidhaa kana calaqqisaniidha. Jeequmsaa fi gadadoo kana keessattis hundumaa al tokkoon kan wal simsiisu iyyi gadadoo fi miidhaa dhaabbataan itti fufiinsaanii dhaga'amuu isaati. Itti fufna. Addunyaa kana irratti manni hidhaa balaafamaa immoo biyya Raashiyaatti kan argamu mana hidhaa Bilaak Doolfiinidha nuun jedha ragaan keenya. Manni hidhaa kun daangaan sukkanneessaa hoggantootaa fi qondaaltotaa yakkummaatii dubartoonni jedhaman uumaan hanga isaan fudhatutti boqonnaa dhumaa isaanii kan itti taasifatanidha. Silaa murtiin kan uumaa ta'us akkasitti yakka gita hin qabanne raawwachuun jannata osoo hin taane si'oolii ta'uusaas isaanis ni beeku. Manni hidhaa Bilaak Doolfiin hidhamtoota kunneenii fi si'oolii lafarra osoo jiranii akka amaleeffatan taasisa. Hidhamtoonni hiriiraan dhaabbatanii ijji isaanii carqiin hidhamee sa'aatii dheeraa fi dhaabbatanii akka turan ni taasifamu. Namoota ciccimoo reebaniinis reebichi sukkanneessaan isaan irratti raawwatamu gocha guyyaa guyyaa isaanii ta'eera. Mana hidhaa kana keessatti hidhamtoonni balaafamaa nama ajjeesan immoo adabbii hundaa Swaaloo jedhamu akkasumas akkaataa teessumaa yoogaatiin ta'anii sa'aatii dheeraa fi gadadoo olaanaa keessa akka dabarsan taasifama. Yeroo ijoollummaa keenyaatti gurra keessan harka keessaniin qabaa wayita jedhamu sana hagam qormaata akka taate yoomiyyuu hin dagannu. Hidhamtoonni kunneen miidhaa
kana hunda danda'anii boqonnaa fi fedhii ciisuu yoo jedhan gonkumaa hin argatanii. Hidhamtoonni halkan malee guyyaa siree isaaniirra ciisuu fi gonkumaa heeyyama hin argatanii. Dubartoonni mana hidhaa kanaa daangaa sukkanneessaa dhala namaati jedhaman hundi isaaniirratti ni raawwatama. Shayyoo jenni immoo giddugala mana hidhaa dubartoota Bangkok Thailaandii arganna. Manni hidhaa kun magaalaa guddittii Thailaanditti kan argamu yoo ta'u hidhamtoota 2,000 ol kan qabu yoo ta'u giddugaleessaan hidhamtoota 500 qaba. Dubbiin qulqullummaa waan ka'uu qabu miti. Manni hidhaa qulqullina hin qabne kun hidhamtoonni baay'inaan jiraachuu isaanii walii wal qabatee dhibeewwan gogaa fi qufaa yookiin influenzaan akka qabaman taasiseera. Ho'iinsi biyyattii immoo kan himamu miti. Biyya gargaarsa meeshaa to'annoo ho'aatiin jiraachuu fi qormaata keessaa kan seenamu biyyi kun hidhamtoonni walitti ugguramuun guyyaa du'a isaanii lakkaawachaa jiru. Hidhamtoonni kunneen yeroo yeroon adabbiin koo xumuramee nan bahaa qofaa osoo hin taane osoo duuti koo natti dhuftee jechuun guyyaa dararamaa dabarsu. Tarree kana keessatti Kaalifoorniyaan dorgomtuu cimaadha. Manni hidhaa Chawcheeloo sadarkaa salgaffaarraa kan jiru kun Kaalifoorniyaarraa akka ta'e isiniif akeekni turre. Addunyaa kanarraa manni hidhaa balaafamaa arfaffaadha jennes magaalaa Kaalifoorniyaa kana irraa kan argamedha. Hidhamtoota dubartoota loltootaa fi balaafamaatiin kan jedhamu manni hidhaa kun jeequmsii fi lolli waan hin taanedha. Hidhamtoonni guyyaa guutuu wal lolaa oolu. Yoo cimes lubbuun isaanii darbiti. Dhimmi malaammaltummaa immoo waan dubbatamu miti. Maallaqa kan qabu samii keessa qofa osoo hin taane mana hidhaa keessattis karaa qaba. Mana hidhaa kana akkuma seenaniin hojjetaniis ta'e saamichaan qarshii argatan eegdota mana hidhichaa malaammaltummaadhaan maallaqa guddaa kennanii fi rakkoo fi gadadoon isaan biraan ga'u waan fedhan fichisiisuun akkasumas hidhamtoota jibban immoo guyyaa itti dhalatan akka jibban taasisu. Kan badhaasisuu fi gaarii hojjete kan jechisiisu ta'uu baatus mana hidhaa addunyaa kanarraa sukkanneessaa kan ta'e immoo mana hidhaa Roozisii jedhama. Ameerikaa magaalaa Niiwuorkitti argama. Abbaa fi haadha dimookiraasii anaa kan jettu Ameerikaan tarree mana hidhaa sukkanneessaa kanaan waan jettu dhugaadhaan jiraachaa kan jirre saaxileera. Biyya dhimma keessoo biyyoota biroo keessa seenuun yakkamaa yoo ta'e illee bashannanee haa jiraatu kan jettu daangaa ishee keessatti kan argaman garuu gidiraa jirti. Jeequmsii fi lolli isaa kun manneen hidhaa biroo wajjin wal fakkaata. Malaammaltummaan bifa gaddisiisaa biraati. Garuu hunda caalaa hidhamtoonni haala sukkanneessaa ta'een waan hojii ajajamanii fi sammuun isaanii dhibame kan maraatan baay'eedha. Manni hidhaa kun yakkamtoota balaafamaa fi araada loltummaan kan guutame waan ta'eef maqaa addaa Gilaadiyaatir jedhamuun moggaafameera. Lama yoo jennu bakka keenya immoo Ispeeniidha. Biyya Awurooppaa kan taate tarree kana keessatti yeroo dabalamtu manni hidhaa immoo Alkuaaraa dee Guwaardiraatoo argama. Hidhamtoonni bakka dhiphootti baay'inaan hidhamanii yoo jireenya jedhame awwaalli ni ho'aa yookiin du'a caalaa lubbuun turuu wayyaa jedhanii ni jiraatu. Sarbamuun mirga namummaa babal'atee daangaa hin qabu. Dubartoonni gocha sukkanneessaa fi balaafamaa dadhabanii dallaa jalatti lubbuun isaanii kan darbe of wallaalanii kan kufan yaaduu dadhabanii akkasumas kan deddeeman baay'inaan ilaaluun waan baratamedha. Dhumarrattis isa sadarkaa olaanaa irra geenyeera. Hunda caalee balaafamaa sukkanneessaadha jedhame manni hidhaa sadarkaa tokkoffaa qabate mana hidhaa Biraaziil Peediriiniyaadha. Mana hidhaa kana keessatti wal loluun barbaachisaadha. Dubartoonni biddeenaaf falman baay'eedha. Kanaaf qabsaa'uu danda'uun filannoo osoo hin taane jiraachuuf dirqama. Lolli fi jeequmsi sababii tokko malee yeroo hunda kan hin dhabne dubartoota amala kanaa kan qabatanii kan guutame waan ta'eef dandeettii lolaa fi ofirraa ittisuu qabaachuun dhimma filannoo osoo hin taane wanta dirqamaati. Bakki kun mana hidhaa osoo hin taane bakka awwaalchi itti raawwatamu kan jedhu isaa ibsa. Guyyaa guyyaan reebichaa fi gadadoo isaanirra gahuun dachee dhiisanii gara si'oolitti kan deeman hedduudha. Adabbii isaanii xumuruun mana hidhaatii bahuun hamma carraa lootarii injifachuutti carraa qabeessa ta'uu barbaachisa. Kabajamtoota hordoftotaa fi maatii chaanaalii keenya akkuma jalqabdaniin kan keenyas nutti himaa kan jedhu gaaffii balaa qabuu fi walitti nu buusuu osoo hin dhiyeessin balaafamummaa fi gocha sukkanneessaatiin amala yakkamtoota dubartootaa addunyaa keenyaa mana hidhaa ittiin argaman kan isin daawwachiisaa turre kanumaan xumurameera. Yeroo itti aanutti mee seenaawwan ilaaluu fi dhaga'uu barbaadan kan jiran yoo ta'e saanduqa yaada itti kennan irratti osoo nuuf ergitanii kabajaan isinirraa funa. Walitti dhufeenyii fi maatiin tokko ta'uu keenya cimee akka itti fufuuf seenessawwan haaraa dhiyeessuunis akka isin qaqqabuu fi sabskiraayib gochuun nutti makama. Maatiiwwanii fi miltoowwan keessaniif qooda. Nagaan nu tura.